kabajamtoota abbootii gadaa umbannaa fi jiilasaa akkasumas kabajamtoota abbootii gadaa ituutii fi jiila achirraa waliin dhuftan kabajamtoota abbootii gadaa Afrankalloo jiilasaatii fi hundaa walitti kabajaa keessummaa kabajaa guyyaa har'aan tanaa kan taate aadde Saaraa Hassan kabajamtuu fi jaalatamtuu dubartii Afrankalloo haala qabeenya akka biyyaatti qabu baga nagayaan dhufte jechuun barbaada. Kabajamoo obbo Naasir itti aanaa hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii naannoo Hararii, kabajamoo obbo Saanii Rashiid itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii Harargee Lixaa, kabajamtuu aadde Faayoo Sa'iid itti gaafatamtuu waajjira dargaggoo fi ispoortii godina Harargee Bahaa, hundaa walitti artistii keenya jaalatamtuu wallistuu qofa osoo hin ta'in falmituu mirga dhala namaa kan taatee fi tokkoomsituu uummata Oromoo qubsumaan adda facee haala waliin fidduu fi gara laafeetti namoota garagaraatiif waan qabduun cinaa dhaabbattu keessummaa kabajaa ta'e koonsartii kana maqaa isiitiin asitti qopheessite kana kabajaa fi jaalalaan isii qabu ibsaa kabajamtoonni dargaggoonni qeerroo qarree haati dhiiraa daldaltoonni dubartoonni keenyaa fi jiraattoonni naannoo Hararii irraa asitti argamtan akkasumas jiraattoota magaalaa Maayaa godina Harargee Lixaa godina Harargee Bahaatii fi bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa irraa asitti argamtan baga lafa dachii Afrankalloo biyya gootaa biyya jaalalaa biyya nageenya Itoophiyaadhaaf ekspoortii godhaa jirtu kana lafa Bakar Waareetii fi lafa Abbaa Gadaa Bakar lafa Abbaa Gadaa Godaa Galmoo Kormoosoo baga nagayaan dhuftan baga ija nagayaatiin wal agarre maqaa biyyaa fi maqaa waajjira aadaa fi turizimii godina Harargee Bahaatii anaa dhufuu yooyyaa akka Harargeetti kun lamaan lama galchanii jechuun barbaada. Uummanni Harargee lamaanii ituu fi Afrankalloo uummata seenaa aadaa duudhaa safuu aartii mataasaa qabu katee ni beekama. Uummata qabsoo keessattis adda durummaadhaan saba isaatiif biyya isaatiif qabsaawaa turee fi madda aartii irraa burqu waan ta'eef nutis aartii kana jabeessuu keessatti uummata keenya jabeessuu keessatti gahee akka mootummaatti qabu bahachaa guyyaa har'aan tanaa immoo koonsartii kabajamtuu fi jaalatamtuu mirga dhala namaa kan taate aartistii beekamtuu dubartii sadarkaa addunyaatti fakkeenya taate Saaliyaa Saamii sababeeffachuudhaan asitti gaafa argamnu kaayyoowwan gurguddaa mataasaa danda'ee qabu. Tokkoffaa uummata Oromoo keessaawuu Oromoon ilmaan lamaan dale keessaa bareentumaa sadeen bareentumaa Awaashii gad jiru kan tokkoomsuu keessatti isaan kana mataa ol qabachiisuu keessatti obbolummaa isaanii darachiisuu keessatti koonsartiin kun gahee mataasaa guddaa waan qabuuf baga guyyaa kana geessan isinii jechuun barbaada. Itti aansee jaalalaa fi kabaja artistii beekamtuu tanaaf qabnu akka nama mana aartii kana hoogganuu tokkotti gaafaan ibsu artist Saaliyaa Saamii dubartummaa isiitiin umrii dargaggummaa isiitiin Oromoota lafa